Dhimma ilmaan Oromoo suutii waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira. Ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a. Ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti. Kana kan mudate waa lamarraayi. Tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf. Afaan Arabaa barachuu na qaban ture. Dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan. Ijoolleen tun osoo leenjiin osoo qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanu. Kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran. Lammiilee biyyoota adda addaatiin biyyoota Arabaa kana keessa dalaga. Isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha. Tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba. Deengaddaas bika tokkotti haasa'aatiin ture. Nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqamanuuf. Garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata. Rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaa alaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati. Warri biyyoota Arabaa jiraatan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamu warra Filiippiinsii fi Indooneeziyaadhaati. Jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha. Jaradha wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikarraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya Arabaatii dhufu kana beeytanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatis ka caalu ka gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota Arabaa keessatti dha jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun. Mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura galleessan gaafa Dr. Roqnaan ministeera hajaa alaa ture yaalii goggodamaa ture. Leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammatti tarsiimoo fi imaammata hajaa alaa akka qabne beeytanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota ogaa yaaman gaqqabaniiti biyyoon obbilichi kararra ijaaran kana agarsiisanii 7 turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergan gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuweet jiru takkaa'u Beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar 1 ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona.